akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerraa gabaasa kana waliin ani Haqaafan Fayyeeraati. Murni bilchiginnaa barsiisota gannaa bara kanaa eebbifamanitti turtii waggaa tokko dabaluu hordofe hokkorrii uumamee jabaatee itti fufe. Barsiisonni utubaa sirna barnootaa fi abdii dhaloota boruu ta'an sirna barnootaa keessatti gahee olaanaa kan qaban ta'us rakkoolee adda addaa keessa darbaa jiru. Keessumaa murni bilchiginnaa barsiisota kolleejjiiwwan leenjii barsiisotaa irraa ganna bara kanaa eebbifaman sirna eebbaa isaaniitti turtii waggaa tokko dabaluu hordofee mooraa barnootaa keessatti mormii fi yaaddoon cimaa itti fufee jira. Murtiin kun barsiisota hedduu biratti fudhatama dhabuu fi gaaffiiwwan garaagaraa kaaseera. Akka qajeelfama barnootaa keessatti hubatametti leenjii barsiisotaa xumuranii eebbifamuun gara hojii barsiisummaatti ce'uun adeemsa walitti fufiinsa qabudha. Kanaaf barattoonni leenjii isaanii xumuranii eebbifaman yeroo hojii isaanii eegalanitti turtii waggaa tokko dabalamuun karoora jireenyaa fi hojii isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Keessumaa yeroo dheeraaf barnoota isaanii irratti bobba'anii eebbifamuu fi gara hojiitti ce'uuf qophaa'anitti murtiin akkanaa abdii fi karoora isaanii gufachiisaa jira. Rakkoon kun garuu dhimma barsiisotaa qofa osoo hin taane qulqullina barnootaa fi qophii humna namaa sirna barnootaa keessatti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Sirni barnootaa barsiisota ga'umsa qaban yeroo sirrii irratti gara daree barnootaa galchuu irratti hunda'a. Barsiisota eebbifaman hojiirraa tursiisuun hanqina barsiisotaa jiru caalaatti hammeessuu, dareewwan barattootaa irratti ba'aa dabalataa uumuu fi tajaajila barnootaa irratti dhiibbaa geessisaa jechuun barsiisonni komii isaanii gaafa gayya 2026 irraa eegalee hiriira bahuun ibsachaa jiru. Akka walii galaattuu kolleejjii barnootaa barsiisota Oromiyaa keessatti barsiisonni gannaa bara kanaa eebbifaman eebbii isaanii bara dhufuutti darbu hordofee mormii isaanii agarsiisaa jiru. Barsiisonni kunniin murtiin kun maal irratti hundaa'ee ulaagaaleen ittiin murtaa'an maal akka ta'an akkasumas maaliif yeroo eebbifamnutti hojii isaanii jalqabuuf carraan hin kennamne jedhuun ibsa ifaa gaafachaa jiru. Mormii isaanii kunis rakkoo dhuunfaa qofa osoo hin taane haala ramaddii barsiisotaa fi sirna qacarrii barsiisotaa bal'inaan ilaaluun akka barbaachisu agarsiisa. Hayyoonni dhimma barnootaa akka jedhanitti murtiin haaraan akkuma jirutti yoo hojiirra oolee barsiisota eebbifaman irratti dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa uumuu malas fedhii namoota gara leenjii barsiisummaatti dhufanii fi amanamummaa sirna qacarrii irratti rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf murtiiwwan akkanaa keessatti ulaagaalee ifaa ta'an haqa qabeessummaa ga'umsa barsiisotaa, baay'ina barsiisotaa barbaachisanii fi fedhii manneen barnootaa naannichaa walitti fiduun murteessaadha. Keessumaa rakkoo hanqina barsiisotaa jiru furuuf humna namaa leenjifamee hojiirra tursiisuun furmaata waaraa ta'uu dhiisuun daran rakkoo qabas jedhu. Walumaa galatti mormiin barsiisota kolleejjiiwwan leenjii barsiisotaa irraa eebbifaman keessatti mul'achaa jiru rakkoo murtii bulchiinsa qofa osoo hin taane dhimma imaammata barnootaa qacarrii barsiisotaa fi qulqullina barnootaa waliin walqabatudha. Kanaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu murtii turtii waggaa tokko irratti ibsa ifaa kennuun gaaffii fi komii barsiisotaa dhaggeeffachuun akkasumas furmaata ulaagaalee barnootaa fi fedhii manneen barnootaa waliin wal simuu barbaaduun barbaachisaadhas jedhu. Barsiisaan yeroo sirrii fi haala mijataa keessatti hojii isaa jalqabuun dhaloota qulqullina qabu horachuuf bu'uura waan ta'eef dhimma kana xiyyeeffannoo olaanaan ilaaluun murteessaadha jechuunis gaaffii mirgaa gaafachaa jiru. Gabaasni isaa kanaaf qopheeffannee kanaan gammaatiin isiniif dhiyeessuun ani Haqaafan Fayyeeraan ture.
qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii qabaadha.